بسلقا فين رادي عشيت بسلقا بنبر بادي أشما أركفوني كبجمتوتا في جالتمتوتا ماتي سينا ويلي كانتن هندي كيسن أشما كم جرت فيا كيسن النجا كودا جالتا واقع كسر النجا تاتنيس أبدين كبا هرمو وانا ريفتش ستوقع بعدين سينا دفين داوم كوشينا انجر أربعة دجان جران توري نما سين جالتن نما سين كبجة يرون دومان نما سين وجن في يسين ججبي سكومنتي دان نما سين سجلي سلقي سنين بين بريفة مساملي yaada saamalee baacoo saamalee jechuudha. Eenyu isheen guddisee shawaa isin qabadhin fe pranki akkanata saakkuuf immoo abdiin qabadhee yaada sanis rabbinaa kadhadha akkanata saakku prankiin keenya rammaadha. Waan ta'e tokko sirreesseefin ture isa gaa maaf sobdeen akka abbadha akkas gootetti maamna oodiisii ta'an jedhaanii achi budi waan isheen jettu immoo walumaan dhaggeeffannaa aggeeruma ishee fayyaa keedhaa gudde. Jirana kako karatu wafanya akamat annaga ko daari ki rankenaf ariku umo anna gudde anna makka siyasi adem be kushi takkayu wi gona bayi jalatu to kume gafatti akka kam labben ki sidukku ba seru malango enkaru bade bade tawan gode mo betta kana wana kasira egesi motuman gode jiraade mo narsu betta ne wana kasira debe sinjede be kaman sinjamarsira malango iske nunna ngani natime yalla sagalen ke wentana chara kukuta ara malaka tembe sinjamarsa kalen be ne wifi sibra to ganda malango ni det malo la anime koy gochaasan si godhe san akkasumatti jechaa man sittene ma si godhe ke annamatti me beeka seenan of akka baddi nama meeqatti na odeessite namni jette kan namtu ani namni biraayu beeka si malee malan si odeesse jamaran eenyu odeesse ani keessan silki directing dubbisu nama tuna so voice nama qaba commenting barreessa direct jollo jinina so waan si sumu crossing godedha kalau wajib si jamar mu adise sani kuya to ko kuya nanti ini jana jantan nanti sani kuya sani kana ni suwali na sai ishi tuna na wali si jamar kana da ni wali silki na so nani wai ti baso ni I don't know sina kun do kisu ma ko te nale ani ta kasana na ne ko 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 mali tsana na bitu ma ka wai kenan ta kati wani dubban na fida la meya namna fa callise afandu callise namarran kawo ba namni dubbi itti dabalame effata itti dabalamale callise ba namarran kawo yaada abba makkaze no sana arka ken tin kasi zaman dubbi bachu ko da man se di guya to ko ai guya pasan ma se bref la no kabate fite to ko ma youtube kana en fena tanan de dan shamaran kesa ira enyo mu fe mu shamaran kesa ko plati fe ira kesa enyo mu filatan de dan an iya ke sabayar mu filan shi maran ke sai filata da nan ci filan ani mun ko kuma si jalat wani si jamar wato ko sai min sanne nan kai kamar lo han bai kamar don ganin mu manani jalat filata na filachu ke garu nagarre anis baay'een si jaadadha sin kabaja garu beetaan yeroo hundumaa bakka akkasakkasidha jedhee takka jechuun keessa kootan mas jaaladhu beeka waaqnis ni beeka waan ta'eef gaafa ati akkas gootee namaaf gootee kaatee maafattiin akkasakkasetti fakkaabada minaamin jetti simatti maal gootee minaamin gaafa naan jedheera waayyuun goonen jedheen seenaa koo kuni dubbisuu baadha ani dhibbatti ofitti namoota maaliif yoo jetti waan dubbadhu waan beekamaadhu engalee waan eenyu waliin qoosa qoosu na qoosa ani hagan dubbadhu hagan dhiisuu keessa koo ofan beeka akka namanne akka maaliin nuyi nan beeka yeroo yoo qabani si jammar direct eenyu waliin naasa commentii yoo ta'e kan ijoollee warra shamarranii kan dagaa nan alatti waa'ee namaa keessa hin galle maaliif taana si dhiisitee eenyu mayyuu nama dhuwan maaliif taana ni I don't know why akkasii itti akkasii keessa galee nama hamatu jedhanii dhugaa dubbachuuf kan abbaa sitti meeshaan dubbisu fa'a abbaa isaanii na dhiyeessuu dandeessa malee
Ani no kana irra dhaabadhee morma. Maaliif sanaan hin jenne kan waan jenne Ani yubeta duraan namorme gudde dhageeffadhu duraanii namorme nguutu waan akkasii isheen tasayyuun guutuun jedheen tasaun guutu waan akkasii jedhee kee achi boodammoo yaa'ii fakkeenya isaa gaafa kakkaasummoo jechuudha nama biratti waa hin himne fanaaf si duwwaaf waaqa duwwaa beeka waan ta'eef maanii waan akkasii akkamittiin akkas naan jetti kan jedhu garaa gootti naa gidduu kana gaafatti koomantii naa barreessitu hundaa'u itti immoo gaafadhu nan jaalladha waan ta'eef immoo maaf hin dhoofsa jedhee bakka har'ammoo nan dhoose. Banti waa'ee icciitii baay'isaanis natti eenyu akka baase abaluusaa isa waliin natti namni sun yookiin tolaaf godhe yookiin dabaa godhe anis jammari namatti namanu eenyuta namana waaqatta namanu jecha namatiif bakka laadhu maaliif taana yaada namaarraa namni abbaa fi namni guyyaa guutuu yaada dhuunfaa kennachaa oola yaada itti fakkaate dhiisa oola ani yaada namaa itti namanu sun taane naaf fudhadha irraan baradha kun immoo maaliif hojjeta fuudhuu gootu jecha ani jecha namaanis inni maddu ani waa'ee namaas hin dubbadhu. Waa'ee kan koo hin beeku. Maaliif taanaan bakka kan kootu hin beeku fa'aa har'a durii borbee hin beeku maaltu waa'ee namaa keessa nagalcha. Namni yoo na gargaare ana gargaaru yoo na dhiise ana dhiisu kanan immoo namaaf godhee san deebi'eetti nama waqasu. Dursa maalan godhu namaaf kennuun dhiisa yookiin immoo nama gargaaruun dhiisa malee ani waa'ee eenyumatu dubbanne seenaa kuni dubbiin kun bakka dhufee ayidoonu. Gama koon hin beeku ati abbaadha dhageessa baluu sa wajjin hin naafuu dandeessa. Ajuun nama darbee dabarsaan beeku abbaati dubbatte beekta dheema yaada raanfatta yaadu garuu guddeedha. Jechuun akkuma haasaa dhibee jetteen. Seenuun amantaa yaada namni nama amanuun bara kana baay'ee ulfaataadha. Ati dhuguma nama guddee ani garuu beektaa obboleettii tokkittiin qaba obboleettii tokkittiin qaba isheedhaan iyyuu siin qixxeessu ani baay'ee tokko si jaala siin kabajamu kan wal beekuun keenya karaa sagalee fi miidiyaa kana gubbaatti tun ta'e waaqayyo nagaan nu gashee maatiin keenyas nutis wal bara walitti seenadhee yaadaa tureyyuu malee nama xinnoo dubbii akkasirratti walitti mufatudha yaadeen beekan. Noo seenaa lammas sana hin seenna gara fuulduraatti hin jedhu. Maaliif sana waa'ee nama maaltu nagashi yoo waan taatii balleessite ifaan ifa baasisitti akka obbolummaatti akka hirumummaatti waan jaalala siif qabus bitanii wanta ati balleessite wanti kun sirraan eegamu sin jedha ati yaada koo fudhattee dhiiftanii eegalta kan keedha. Kana namoonni nama du'a dhibe eenyumayyuu namadhu bakka eenyumayyuu namadhu maaliif waa'ee kee immoo eenyutu hin dubbanne dhugaa rabbi waa'ee kee eenyumatu hin dubbanne waa'ee kee dhiisu waa'ee nama biraa hin dubbanne waan an jijjaa oolu waan an Ashi bakka guddee keessa qofa beeka ofiitti namana waa'ee kee akka nama ta'e Ashi bakka sobaneetu dhaquu danda'a bakka deessa. Nan beeka ana bumaraa dhageesse bicha naafu. Ashi bakka guddee waa tokko settee moo? Na jaalattaa? Baay'een si jaaladha seenuu koo ani eenyuma keessanuu baay'een si jaaladha. Maaliif taanaan nama miidiyaa kanarratti ana dhufe Firaankiidha bakka Firaankiidha ishee. Harkaan nama keessaa firankii maali? Uyyo nama rarti dhugaa waaqayyo viidiyoo mayyuu waraabbadhu jedhee ture koshinaan jira beekam koshinaamaa dhufee gattaa'ee viidiyoo si waraabaan jira lalan duraara viidiyoon gadhiifadhoo dhabe nama piraankii godhame sirratti piraankiin godhan tafkii hedduma laafta cimeen jedhani. Seenamaa onneen dhaabde seenaa argaa geeshee onneen koo bakka lamatti na dhaabatte. Anu fakkaatuma garaan na diduu cakkanee man dubbadhe basmaa waama sababa godhuun dhabeessa godhadhe malee takka akkati akkasin goone beeka akkan akkasin jennes beeka dhugaa rabbi. Seenamaa onneen dura dhugaa rabbi sooftaa kanarratti jedha amma onneen jarreessi bishiina dhana finaa nyaachaa jira. Haala garaana dhukkuba jedheen silkii yookaan yeroo ati dawwaltu hinkaan garaana dhukkuba jedheen maal taate naan jedha amma lafa nyaachuu isheen maaliif jennaan nama hundamii bakka qodaan dhiiga waliin aanee nan deebi'e gara silkiitti maaliif jennaan dhugaa rabbi namni waan tokko dhagootii naan jechuudha ejjeessu naaf fayyadu maaliif jennaan keessumaa dhugaa waaqa jiraataa guddee koo. Piraankiin si godhadha piraankii kana ammoo viidiyoo isaa walitti hidhee keen dura sitti ergaatee achi booda yoo gadhiifadhu naan jette nan gadhiifadhe yoo gadhiifatiin jette immoo gadhiifadhu hundaa'u waan fakkaadhe jirte. Maal jettee? Jireenya koona jibbite dhugaa onneen na dhaatti dhugaa mayyuu bishaan natti ta'ee jira. Maal akka jedhe hin jenne Akka dura miti beekama tuubbisee jigaafati babarreessitu immoo tokkoon akkoo viidiyootti waraabbachuu fedhan isa tokkoon chaarjii fixeen jira chaarjii fixee miti waraabaan jira viidiyootti nan sobe wayi wurdeetti. Hin argaa nama jechuudha. Guddee godhiifama guddaa dhugaa rabbi sin jaaladha sin kabajaa. Kanaafiyyuu hordoftoota keenya maal jettaree itti misti yoom viidiyoo Ijomara hordoftoota maalitti gootaree riippoortiin godhina dhugaa rabbiyaanii
maaliif taanaan bakka waan لا كان جنوا أنتم ما سجل أوكي دي فما نقول إن صوبي دوغا كيو تراش garuu posting gootu ishee garuu posting gootu. Isa dhiisi boo maal keessa jira andee waa wargadhee moo dhabee nama gaarii gaarummaa akkas nama yaadu kana fakkeenya guddaa kaastee bar wayi guddee ko anaanuun gaanni raafame rabbi nan guddisin ila onni inni dhaatte. Odaa sonaa mashii yallaa baye. Eshi bakka innaa itti mika joogara itti mika nyaratti jette. Ifama naa godhi isaanii immoo maal godhatteen viidiyoo kanarratti laayikii meeqa argachuu qabaan natti himesti. Isaan gara yuutuubiitti faaftee ganaa laayikii sheerii minamna jedha ani seena waaqna asitee jirta. Garuu dhiifuma sii godhe. Naasu fedheera dhugaa rabbi wayyoo anaanis bukkee jiraadhee lafitti siin qabu ishee qashtii ko. Bukkee jala qabda sidaa beekamu ni nadhaabda ishee. سينا رادي عشيت بسلقا